Futura nama tokko tegaa kun egaa la futura nama tokko futura sigimoo miidiyaa jechuudhaan egaa alhamdulillahi rabbil alamin akkasitti hojjetanne sambuusaa keenyas futura keenyas alhamdulillahi rabbil alamin yoo rabbittiin nu ga'e gaamma gaa kunuu futura bira taa'uudhaaf tazagaajjomne gaamma maashaallah tabaarakallah kottaa waliin faxarruuni kanatti hojjechaa jirra gaa amma mooshaa baadhaa kubbaawaadhaani akka kanatti hojjechaa jirra. Sambuusaa kunoo hojjetamaa jiraanii waa meeqa jechuudhaan of dabbaraa yaagee dubartii kophee eeggatinaa ishee yeroo hundumaa jechuudha yeroo hundumaa harka dubartii kophee eeggatanii naa wallahi ishee dhumateera yaa dhiiroo ishee isinii fanni maanii maal seeta beektu yeroo hundumaa harka dubartii yoo heddan isinii dhumateera maal gochuu qabdu shorbaas hojjetadhaa sambuusaas hojjetadhaa asiiras hojjetadhaa gaawaa adda bifadhaa kunuudha wal bukkee kan wedhe jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin arabbiinaaf yaa guutunuu kenne jennaan siraa hojiin hojiidhaani erga rabbii aafiyaa guutunuu kennee hanga yoomiiti dubartiinis gargaaramuu qabdi ofiis immoo akkuma dubartii taane hojjechuu qabna maaliif qoongoo qabna hundinuu qoongoo qabaani miti godhannaan egaa Allah jireenya qoongoo goonee kana laffaa gidduudhumaan immoo kana sachoosaa kana hojjetaa jechuudha shorbaa kana hojjetachaa gaawaa keenya immoo sinaaqanne gaawaa jechuun buna biyya Saawudii jechuudha buna adii isaati malee akkasa biyya keenyaa buna gurraacha miti kun gaawaa jedhama wanni kun gaawaa jedhamaan ishii gaawaadha laa wanni kun gaawaadha malaagaa meeqanatti naqadha malaagaa labaneetti naqa malee bidda isaa yoo gadi qabe malee hebbii jedhee gannameen akka tintinaa bidda balleessaani Hari mana tiga aja wallahi berubah. Karena sambusa marah. Ada punggawa dani. Tidak ada punggawa ada mana? Agak tani. Oke. Masyaallah tomorera kana. Karena kami sawan dedah terenda ka mungkin mami sa tejudan. Kami desa jirani. Desa jum senanda ya apu. Oke. Ini salsa dani. Namoonni tokko tokko adii isaa dhuguuni angaruu diimaa isaa malee natti hin ta'u saalsaa sitti godhadha timaantii sitti godhee ka'een saalsaa itti godhadhaani amma saalsaadhaani automaatikii dhagaalaa maa inni fadhii natti ga'een automaatikii mana siisa taasaa kan itti godhaani okay saalsaa okay eeshi kun immoo maajii jettu itti baraqaddu jaaji okay eeshi yaa Allah dabki ma wallahi na ajjeesaa jira akan dabqaa yeroo gaatu waliin Maaliif yeroo baay'ee bakka suuraa shamarranitti baay'ee maxxanaa kana keessaa dhibbata nus warri dhiiraa kun humna akkasii dhibbachuu qabnaan kun maajiidhaani okay areera kenna inni yeroo kaan illee haafayyuu wallahi si yeroo soommanaa kana yeroo ofii kee uffii hojjetaa akka inni xiqqoo si ta'e irraa heerumaa inni bakka silaa waamee qaba hojjetama seetan isaati kan ishii kumbaaraatii Sini mul'ata miti kumbaaraatii jedhamaani. Okay, xiqqoosi. Kunin baay'isin jechuudha. Xiqqoodhuma isinitti godha malee yaati. Uffata morra baasee isaa kaameerarra jira. Gaa'eetti godha malee yaati inni jalaa gubataa yaati. Kaalli imalli. Nama guddiyaa keessaa keenya qabadde malee. Kana godhadheen qoonqoo kootiidhaan yaa'ii kan naqaman baaraatiin immoo gosa baay'eedhaan qabaani inni kuni filfila soodii jedhama laanni kunidha filfila soodii jechuun yookiin qunda barbaree qunda barbaree hin baay'ee garuu torbaa kana maaliin godhaa har'aa borii yoo rabbina laaffisa inshaallah har'as laafnarii deemtu Kun immoo kamonii jedhamti. Hin beektu hundi keessa dhufee staariidhaan tataa akkasa kan keessanii akkasa yookiin kan mana rabaa sanaa qodaa jaa'izaan nuun taa'u kan keenya ishee. Qodaa jaa'izaan qabnu akkasa mana keessanii sana jechuudha. Oyi feestaalumaan ta'a feestaaluma ittiin bitamee. Dada. Ayyaa.
Dera shabotin tokko. Ashabo. Okay. Amma gata kabajoo sila ulit kakatagi. Amma bishaan itti naqanna. Akka amma intanaan dandeera jechuudha. Kunoo shorbaan jechuudha addisiisaati reeffatamaa jira jechuudha. Bismillah. Allah. Battal facaani. Kunoo akkasuma tingga dinaqa maaliifi bishaan maashaallah takka jira as keessa. Silaa malaagaadhaan fuudhan tureeni. Malaagaan immoo yaakiin dinaadhaani. Taabii manna bu'eetani. Ilaa. Amma akkasitti shorbaa keenya dhabee fataa'eera. Inni baxabbaxamee asii gaditti namu maal seetan beektuu hin mi'aawuni. Inni asii baxabbaxamee itti gadi namu shorbaan hin mi'aawu. Owwaadhuma isaatti bakka akka hin guraa'u beektuu shorbaan biyya kanaa silas maashaallah akkasa biyya keenya sana mitiini. Kunoo akka kanatti. Bakka hammi kun nageessi jechuudha irraa kun amma kanatti naqadheeraan hin gaafni. Alhamdulillah. Kurasi mana takata kotti dan nega gara sambusa kenya ta gona ga sambusa wada sambusa no guzo shi ake sane to ni amma shorbaan kenya gawan kenya sasinu dab ka jirani ishi gara sambusa amma ga kuno gara sambusa kenya dhufne irraa jechuudha sambusa kenya marachuudhaa fi maal nu barbaachisa wanni nama barbaachisu waan baay'ee miti jechuudha waan baay'ee bakka basiita jechuun immoo xiqqoodhaani asirratti maal seetanii wanni kun baay'ee namanni bu maaliif namanni beektu osoo akkasa biyya keenyaa sana rigameeni intanaa jedhamu ta'eeni baay'ee nama dhiba tureeni inni kun immoo alhamdulillah rabbil alamin jaayiza isaa jira jaayiza isaa yeroo ta'u immoo misira kan kee affeellattee shunkurtii itti nattee qaaraatti gootee sana booddee jechuudha marachuudhumaani kanaaf namoonni marannaa isaa hin beekne barachuun dirqama maaliif biyyoormaa waan baay'ee nama barsiisani waan baay'ee waliin nama godhu keessattuu nu warra dhiira biyya arabaa jechuudha wal beekna alhamdulillah rabbil alamin waan hojjennus waan goonus jechuudha kanaaf qolli sambuusaa keenyaa kunoo kana fakkaata la yeroo maratamus yeroo jaalilaaltus baay'ee sitti tolaan kanaaf ammasti manzuumaa wayini isinii bana manzuumaa kanarraa xiqqoosii isinis itti bohaartuuni manzuumaas keessa dhaggeeffachaa gaala ወንድሞችን እስካለሁኝ በእድሜ ዘመኔ ለአላህ ብዬ ካልወደድኩማ መርዶይ ነው ለኔማ ሰላም አለይኩም ያ ዘይድ ምዝረ ከኛ ጋር ኮኖ ያመረ መጋ ኦጂራን እውቀት ያለኝ ደብቄ ሐራም ሐላል ሁሉ አውቄ ኮኖ አርጋተኔ ከነማ ሱካራ መሩት ከነ መራታሙኒ እውቀቴን ከሸሸኩማ መርዶይ ነው ለኔማ ሰላም አለይኩም ያ ዘይድ ያ ሶሻፋ ካታሁኝማ አላህ ረህመት ተራኩኝማ መርዶይ ነው ለኔማ ከራሴ አብልጬ ከነፍሴ ሚሆን amma kuno manzuumaasi fitneerra jechuudha manzuumaa keenyas isin dhaggeeffachiifnee gidduuttis sambuusaa keenya gaa kunoo haala gaariidhaan haala namatti toluun haala isinii galuun hojjechaa jirra kanaaf ijoolleen keenya warri dhiiraa jechuudha baay'ee namni rakkatan ni jirtu maalitti rakkachuu dandeessu beektu marannaa kana hin beektan yeroo martanu maal seetan beektu silas misirri affeeluun dabdan jechuudha qolli isaa silaa jaayiza namni kamiyyuu kan sukkaara marre hin jiru biyyatti sukkaara kan itti maramu hin beektan kunoo qirxii isii gamaaf gamanaa intinaa gootanii kunoo akkana walitti daddachaastanii jechuudha eddeen immoo isin jalaa baqaqeenii inni faasii galchuutti jechuudha qilleensa
Kuno daqiiqii baxamee daqiiqii kana tuyya akka maashagaatti jechuudha ittiin shagamaani. Ani isaanii sannan shagaa duwwaa isaas immoo mareenii xaqalalee kuno deesin keessa galuu diddeetti immoo malaagaadhaan keessa galchaa jiraani. Akkasitti laa waan isin fakkaattu argaartu miti akkasiin bareedduuni. Maashaallah tabaaraka. Dheedhii siyyuu suu nyaatanii baay'ee namatti tolti. Isinis warreen xiqqoo isii gaxarii keessa hojjettanu barumsa asirraa akkasiin argattanu abdiin qaba galata rabbiitiin. Akka bakka jirtan hundatti warreen biyya Arabaa keessa jirtanu keessattuu jechuudhaan warreen biyya Arabaa kuni waan baay'ee dandamanneeti kan irra geenye jirruuni. Ajaas gaarii sagarreeraan alhamdulillahi rabbil alamin. Warra biyyaa bahe kan waan tokko keessatti hafee jiruuni nu waa hundumaa argarreera alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin keenya nu agarsiiseeraani. Kanaaf akka kanatti hojjetannee baraaf furguggee immoo gadi jedhanii darbuu akkuma jedhame sana gadi jennee dabarfachuu qabna malee callifnee jechuudha. Waan namni hojjete gunjaanee ahiyya balullee akka kanatti hojjetate inni kun akkanatti intinaa jedhee jechuun barbaachisuuni. Maaliif alhamdulillahi rabbil alamin aafiyaa guutuu qabna. Aafiyaa guutuu immoo erga qabaannee hojjetannee nyaachuun immoo nurraa eegamaani. Harka namaa hin eeggannu waan namni hojjete hin gunjaanu. Maaliif alhamdulillahi rabbil alamin warreen Arabarraa nyaatan Arabni isiniif fiddi jaraa malaana kana keessa. Warreen immoo Afrikaa bakkiisa keessanii nyaatanus bitattanii jechuudha hojjetachuu ni dandeessuuni. Maa inni bakka dhiirri tokko gaafa biyyaa bahe waa hunda baree galuu qaban biyya ofiitti. Silas biyya ormaa keessatti yoo akkam taane afuun keenya hin jiruuni. Biyya ormaa keessaa inuma galla. Kanammoo jechuudha yeroo akka kanatti hojjettanii ofii keessanii of dabbartanii yoo qofaa taatan isa kanatti bakka miidhagsatanii dhuftanii nyaatan baay'ee amma tokko bakka sammuun keessan isitti gammadaan. An wallahi alhamdulillahi rabbil alamin akka rabbiin isitti himamitini bakka nyaachuu caala hojjechuu isaatti alhamdulillahi nan gammadaani. Yeroon immoo hojjetadhee harkuma kiyyaaf akkana hojjetee jedheen baay'ee amma tokkotti gammadaa. Kanaaf guddaan galatooma akka kanatti hojjetataa jira jechuudhaani warreen kaanis hojjetadhaan isiniin jedha. Assalaam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Azaaniinis kunuun beeka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi. Bismillah bismillah fatarruka kunuun dhiyeeffanne alhamdulillah. Ayaan alhamdulillah. Futura nama tokko. Kuno ko bagai ya kalau tiba-tiba alhamdulillah rabbil alamin rabbi ko kanu kesa galanni kan ke mbadini futura kuno hojjetanne akka kanatti kuno ko baakenya alhamdulillah rabbil alamin nyaacha yeba kuma fata nyaannu yeroo zarin jira ga galu nama dinama bele sakkasi asira kenya Vinto itu. Ya, bisharin lewat aja ya. Namanya tamu akan sama forum apa entah aku dan nebelin namanya tamu ni. Kau baiknya bukan ada nyata jadi na. Kun zibadii dha shi keessattuu ijoolleen intina jettanu zibadii kan hojjetadha warri dhiiraa jechuudha. Zibadii kun akkamitti hojjetama beektu? Ti'aara, naanaa, qullubbii abbaa takka zibadii lamatti zibadii tokkottis qullubbii firqii tokko jechuudhaan itti gochuu hin dandeessuun sana booddee yookiin kamoonii filfila soodii itti gootanii shaboo xiqqoo itti gootanii baay'ee amma tokko namatti tolaani. Dhuma mi'aa ti'aara yeroo keessaa nyaatanu gijim jedhaanii kan namaa jalaa. Naanaan immoo silaa bakka waan urgeessaani naanaanis immoo baay'ee fayyada. Kanaaf akkasitti hojjetadhaan isiniin jedha bismillah. Kuno ko sambusa Kenya, sambusa baja hojjetanne jechuudhaan
Abbaa ja'a akkasii bubu'atu moodaalaa. Ay jireenya biyya ormaa. Wallaahi yeroo akkasii namatti dhaga'amani. Qophaa hojjetatee qophaa namni nyaatu yoo akkam ta'e ni jiraani. Qophaa kiyya geessadhee qophaa kiyya kun adda sanatti qaxaraa jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin. Diintoo keenyatti donna gaama. Mataa namarraa qammasuu namalee. Nama nyaatamu. Aisyah Musa. Dubbiin jiru ishee nyaataa wajjin dubbachaa jira kanaaf maalish dhiifamuu godha. Ambil shorba aku. Shorba ini loh itu. Shorba aku tidak. Tapi bukan nuge alhamdulillah rabbil alamin jalan ni kan bade. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Haji Ramadan, akan dibarakah kamu ya, wallahi. Wan tikur mestinya nana cuma pakai nama cepet. Oh ya gawaa raanis na agarsiisa. Gawaa dhadhaa kunilaa. Gawaa yookiin buna adii jechuudha. Qajeelaan hin guutu. Kunoo gawaa adda fifannee. Gawaa keenya isa kanatti dhugna kun bira gurraacha miti biyya keenyatti kan dhugamuun nama gurraa adiidha. Akhirnya berfikir lagi. Ramadan, Ramadan. Sebesar berfikir lagi. See